Ani fi fu waggaa sadii erga jaalalti na qabdi. Sababa gartee Nasraa Gursumii fi Nasraa Gursum ibsaa jaalala gaafattee biiftuun ishee amini biroo ni neerumaa jettee jala murtee haala subrii waa isaanii gadi miti. Ubriin tanya jara kanaan akkuma tokkochaa mangudduma TikTok nuti si walumaan manguddoo biyya tanaa manguddoo TikTok kun qabdu keessaa tokko nu sadeen kun anaa fi haadha faateeti akkana kun manguddoo TikTok nuti kun si galte. Erga isaanuu jaalalti qabdee mi'a faccaanuu waggaa hadi guuturraa abbaa mancaa jaalachaa jira. Ji'eetiin erga gartee tasaanii tanarra dhaabbatanii sheekotiin dubbiin asraa tanarra dhaabbattee lakkii rakkoon qabu nama diin jaalattee erga jaaniin booda lubbuun tiyya gartee. Haala qabatamaa har'a dubartiin itti jirtu laali. Dubartii fiilmii mataan zoore. Ta TikTokii mataan dhama'e. Dubartii sooshaal miidiyaan ija jaamse. دراما في فيلمي وصولال تأماتي تأخلاق أنكمني تقرآن ربي قبان كمني تمسيد قبان كمني أمل لي زيرو دبرتي كان مقالان قوتمنان فول درة أبي جهلي في أبي لهب دو مقالا كان قوتو ديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورمضي غالي أرانت نموان إذا ربي أنجبت تنجر والله أنا في فوق قاعد دير رجالتي نقبدي سبب قرتي نصرا قرصومي في نصرا قرصوم إبسا جال لقافتي بيفتون شيء مني برو نينيرو ما يتجرى مرتي على سبري واساني قديمتي وبرين تاني جرى خنا نقوتو كتشا من قد ما تيجي تكون تسي ولا ما من قدو بيتنا من قدو تيجي تكون قبض خيس هتكون هديهم كوني أنا في هذا فاتي تكنا كون من قدو تيجي تكون تنقل سيقلتي erga isaanuu jaalalti qabdee mi'a faccaanuu waggaa hadi guuturraa abbaa mancaa jaalachaa jira. Ji'eetiin erga gartee tasaanii tanarra dhaabbatanii sheekotiin dubbiin asraa tanarra dhaabbattee lakkii rakkoon qabu nama diin jaalattee erga jaaniin booda lubbuun tiyya gartee waan waggaa sadii jaalatte ol baafadhuu naan jette lubbuun tiitun. Waggaa sadii guutuun wallaan jamatti hin jiru. Raayyaa abbaa mancaarraa jaalalaan qabame. Nyaataa dhugaatii wallaalee dalagata wallaalee zabana boodaa kana fa'aa managgalee ciisu jira. Nasraa rabbi jazaa isii jannata haa godhu nurraa dubbatte rabbiin gisa khayrii akkasiin fedhe akkuma fedhe sii fide sii galte anqaan fadheetiin dubbachuu wallaalee taa'u jira dhoofadhee jechuudha. Dhukkubni saalaan dhufe saala fedhate yaan Oromooti. Ani waggaa sadii guutuudha. Erga raayyaa abbaa mancaa jaalachuu eegale. Sababa isaa nyaataa dhugaatii wallaalee naamana Oromootii qaltitti hin jiru. Unoo sababa isaa amma kaleessa quraana dhaqeetiin bitadhe. Maaliifuu hunoo laal bitadhee akkasitti hunoo aliif jeetiin amma eegalu jira gaafa duraan qaraane. Badhuguma maaliif nama tokko gaafa jaalattu isa fakkaatte iyyaaloo jaalattellee dirqama gartee iyyaala fakkaatta yoo sheeka jaalattellee dirqama gartee isa fakkaatte meeshaan ta'u fakkaatte walirra deema. Tanaafin kunoo bitadhee amma kun anillee quraana irraa akka jeetiin bismillah jee eegalu deema. Arra booda ani isaan yoon du'ellee sababa isaati Oromootii qalbii miti. Oon du'ellee oon jiraadhellee sababa isaati. Ugaa rabbi yoo lubbuun tiyya badde raayyaa abbaa mancaarraa gaafatama. Qalbitti hin jiran jamaa miti. Warri keenyallee isarraa gumaa fudhatanii. Maaliifuu jaalalti jaalalaa gadi hin jirtu. Ani bakka sababa isaa maraachutti hin jira. Ijaa gurra dhabeeti hin jira. Oromootii galatoomaa. Qalbitti hin jiru qalbitti na janaan eekkatina. Haala qabatamaa har'a dubartiin itti jirtu laali. Dubartii fiilmii mataan zoore. Ta TikTokii mataan dhama'e. dubartii sooshaal miidiyaan ija jaamse دراما في فيلمي وصولال تأماتي تأخلاق أنكمني تقرآن ربي قبان كمني تمسيد قبان كمني أمل لي زيرو دبرتي كان مقالان قوتمنان فول درة أبي جهلي في أبي لهب دو مقالا كان قوتو ديم